subscribe, like, share, comment isiniif hin dhiise. Bakka diimsan ammumaan tana gurraachomsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumaan ijoollee teenya mana hidhaa jirtus ka dhukkubsatee mana fakkeenyaaf mana yaalaa ciisus asumaan mee du'aa godhaaf rabbiin ka mana hidhaa jirus rabbi haa baasu. Har'a waan irraa haasoo barbaannu jira. Ni jiraame jireenya kan kee keessatti gartee jireenya kan kee kana karaa duratti deemuu wanni si dhorka maaltu jira? Maqaa saahibaa qabatee fakkeenyaaf saahiba kan kee fakkaachaa jireenya kan kee akka ati duratti hin tarkaanfanne si godhu hedduu jira jechuudha. Nama akkasiisan fakkeenyaaf karaarraa firraa meessuudhaaf maaf duraa fuudhuudhaaf maal godhuu qabda? Adda baasuu qabda jechuudha nama kana. Nama kamii jireenya kiyya kana fuulduratti oofuu wanni gufuun ta'e maali jettee adda baasuun sirra jira jechuudha. Adda baaftee beekuu qabda. Har'a jireenya kan kee kana fuulduratti oofuudhaaf wanni si dhorku jira amatatti baraan baratti dabarsaatuma adeemu jirtuun maaltu kana godhu jira maaltu na harkaa qabaa jettee if madaaluun barbaachisaadha. Akkasumatti har'a namni fakkeenyaaf si dhiisee deeme ammaa gartee namni tokko si dhiisee inni deemaa jennu namni tokko yoo si dhiisee deeme jechuudha jireenya kan kee booda deebi'uun qabu. Jireenya kan kee akka waan dhumetti ilaalin fakkeenyaaf nama tokko jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko nama lama nama sadii fakkeenyaaf duraan si bira jiraatu kan yeroo hunda si dhiyaatu har'a kophaa si dhiisee deeme nama saniif jettee jireenya kan kee booda deebisuun dogongora. Jireenya kan kee duratti oofuu qabda. Tarkaanfachuu qabda. Maaliif yoo jettee wanni akkasii gufuu sitti ta'uu hin qabdu jireenya kan keetiif jechuudha. Nama tokko har'a si dhiisee deemeef jireenya kan kee gufachuu hin qabu. If dura tarkaanfachuu qabda. Jabaachuu qabda. Sandaran gartee jabaattee if dura tarkaanfachuu qabda. Wanni akkasii booda sin deebisiniin sin ja'a. Tuni gartee dhaamsa nama hundaati jechuudha. Dhalaas dhiiraas. Jireenyummaan kan kee kunuu yeroo inni si mi'aawu. Fakkeenyaaf jireenyummaan kan kee haati jiraachuu jirtu kunuu yeroo inni si mi'aawu. Yeroo maal gooteedha? Yeroo amma keessa jirtu tun deebitee ganaa naaf hin dhuftuu yeroo beekteedha jechuudha. Maaliif? Chaansiin amma ati qabdu yeroon ati qabdu tun deebitee naan dhuftuu waan hin har'a dalagee har'umaa dabartee dhatti yoo beeytee jechuudha. Yeroo san jireenyummaan kan kee kunuu jirummaan ati jiraachuu jirtu kunuu yeroo san si tola jechuudha. Yeroo san si mi'aawu. Saniifuu yeroon ati fakkeenyaaf yeroon ati amma keessa jirtu kun nama akkamtuu fakkeenyaaf dhugaadhaaf na dhiyaataa. Nama akkamtuu gartee waan biraatiif na dhiyaataa. Adda baasuu qabdaan. Adda baaftee beekuu qabda. Namni kun fakkeenyaaf hangam takka gartee na jaalatee na dhiyaatamoo moodantaa mataa isaatiif na dhiyaatamoo maaliif namni kun akkasitti dhiyaatee adda baasuu qabda. Wanni adda baaftuufis maaliif? Jireenya kan keef duratti oofuu barbaadda. Fuuldura tarkaanfachiisuu barbaadda. Nama jireenya kan keetti gufuu ta'u hunda hambiftee sammuu keessaa if duraa fuutee karaa gartee karaarraa ifirraa meessiteeti sammuu akkasii tarkaanfachuu dandeessa malee yookaan tarkaanfachuu hin dandeessu. If dura deemuu hin dandeessu. Har'a saahibuma kan kee keessatti dhiyaatutu saahiba fakkaachaa jireenya kan keetti gufuu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf har'a namni si dhiyaatee nama si dhiyaatu fakkaatee nama si yaadu fakkaatee booda waan biraa si yaadu. Har'a yeroo ati fakkeenyaaf nagee qabdu, gammachuu qabdu, hafla qabdu, qabeenya illee qabdu si dhiyaatee yeroo ati fakkeenyaaf waan san hunda dhabdee si biraa fagaatu. Nama akkasiiti jira jechuudha. Dura atummaanuu gartee atummaan kunuu jireenya kan keetii fi lubbuu hanti tanaaf dura gatii godhime. Yoo ati gartee duraanumaa jechuun siitu lubbuu hanti tanaaf gatii godhuu dhabee siitu gartee matuma kan keetiituuf matuma kan kee kanaafuu siitu if beekuu dhabe. Saniif jechuun nama wanni gartee namni jireenya kan keetii gufuu ta'uuf siitu if beekuu dhabeedha jechuudha. Mee atummaanuu deebii if gaafadhu. Hirribaa ka'i lubbuun tante waan gartee atiif keessaa dhabde waan lubbuu tante irraa dhabde nama biraarra barbaaddachuu jirta. Nama biraarraa hin harkadheettee eeggachuu jirta.
if sobu jirta lubbuu tan xaaxummaanu if sobu jirtaa jechuu if hin sobin lubbuu tante jechuun mana qaraatiiti mana barnootaati waa hunda barsiisuu dandeessa waan ati barsiiftee ni fudhatti jechuu lubbuun tante isiin ammoo isiin gartee waa si barsiiftee waan isiin jettu jala yoo deemte san bakka hin taane si darbiti jechuu lubbummaan tante saniifuu lubbuu tante waa hunda barsiisuu qabda lubbuun tante mana barnootaati irra jechuu waan ati barsiifte hunda ni baratisiif barattiin ni siif fudhattiin akkasumatti har'a namni fakkeenyaaf si dhiisee jechuudha kophaa si godhee si biraa deemuu ni danda'a garuu immoo ati namni kun maaliif na dhiisee deemee jettee jireenya kan keen dhaabin jechuu dura tarkaanfadhu akka waan fakkeenyaaf jireenyummaan kunuu gartee si dhumee gartee hanga akkasitti if ilaalin jechuu if xiqqeessitee dantaa tantee jala deemii dantaa tantee beekii dantaa tantee qabadhu yeroo yoo dabarsite dantaa tantee irra dabarsii jireenya kan kee ol kaasi lubbuu tantee gammachiisi